Egaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Oduu gammachiisaa dhaaf yookiin immoo oduu abdii namatti horu tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Hordoftootaa fi jaallatamtoota maatii Abdussee Ooroo baga nagaan dhuftanii isiniin jenna. Warri maatii kan koo naaf hin ta'in hundi keessanuu akkasin maatii naaf taatanu kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Subscribe godhaa, like godhaatii ergaa kan keenya kana booda guyyaa guyyaadhaan isin bira gahu akka dafee isin qaqqabuuf hundi keessanuyyuu subscribe godhaatiin hordofaa. Egaa akkuma beekamu politikaa biyya keenya keessatti deemaa jiru gidduu kana waan baay'ee tokko gaafii guddaa keessa nama galchuu uummanni Oromoo hundi waan kana hubannoodhaan ilaaluu qaba jennee irratti dubbataa turre jechuudha. Hundi keenyaayyuu ilaalcha mataa keenyaa qabna. Hundi keenyaayyuu politikaa akka nuti itti yaadnu ta'ee politikaan qumaaraa akka ta'e jarrinuu afaan ofiitiin dubbataa jiru. Hamma immoo as deebi'anii wanti amma jarri godhaa jiran ODP'n naannoo Oromiyaatii fi ODP'n naannoo Amaaraa walitti garagaluun isaanii uummata Oromoo shakkii keessa akka galchu godhee jira jechuudha. Lakka siyaasni qumaaraa ergasuma warri kun sobaniitiyyuu nu arrabsaa turanii har'a immoo tarii siyaasaaf iyyuu warra sanatti garagalanii arrabsaa jiranii kan jedhu gaafii nama maatii nama hundaa mataa keessa jirudha jechuudha. Kun anaayyuu sammuu kan koo keessa erga wanti kun jalqabame as erga juuntaa yookiin immoo huwaat injifatameen booda erga antini jara warri gurguddaan akka taayee danda'adha kaadiroonni biltsiginnaa asiyaanii feesbuukii irratti waahii riis maas mallas yookiin lafa deebisuudhaaf hin lolle nuti seera kabachiisuudhaaf huwaatiin lolaa turre malee lafa keessan yookiin immoo lafa kan keessan isiniif deebisuuf miti jennaan warri kaan humnaan naqaniidha antini godhanii lafa jaraa saammatanii humnaan deeffanna jedhanii ammas lola lammaffaadhaaf wal qopheessaa jiru jechuudha. Amma as bahanii akka nama uummata Oromootiif quuqame taayee danda'aatti gaafa jarre duulanu taayeen danda'a amma uummata Oromoo araarfachuudhaaf anna nama afaan Amaariffaatiin barreessu an oneeg jedhee dubbachuu jalqabeera jechuudha. Duruma gaafa nuti itti himnu nu dhagahuu didan malee yoo akkam ta'e itti galli harree kan waraabessaati akkuma jedhan efee oolanurra efee bulantu caala akkuma jedhamu otuu nu dhagahaniiru ta'e otuu haga yoonaa gaafa nuti itti iyyinu nu dhagahanii waan nuti yaa ummanni kan keenya qeerroo 5,000 itti dhabne dhiiga keenya dhangalaasne asiin isin geenye jennee itti iyyinu nu arrabsuu girrisaa nuun jechuu dhiisanii nu dhagahanii lolli haddii kana hammaatee Oromiyaa keessatti lolli haddii kana qabeenyi barbadaahee karaa wanti cufamuuf hin jiru nagaadhaan gaafii ummanni Oromoo waggaa 50 dura gaafachuu jalqabe gabrummaa waggaa 150 nurratti ture dhiiga qeerroo 5,000 waan arganneedhaaf otuu nuuf kabajanii jedhanii abiyyiinis wanti nuti jibbinee lola irratti bannu hin jiru ture. Har'a wanti isin gaafachuu barbaadu yaa uummata Oromoo koomintii jalatti yaada keessan barreessaa. Amma wanta kana akkamitti fudhattu? Qumaara jettanii fudhattu moo ammas oppiidiyoon as uummata Oromootti deebitee immoo uummata Oromootiif amanamtee kara fuulduraatti uummata Oromoo kana ni fayyaddi jettanii yaaddu moo ammoo akkama jarri amma jedhaa jiran kanatti gaafa jarri naaf xeenyaa diina godhanii wal irratti lolanu kana Oromoon immoo garam goruu qaba kan jedhutu ana gaafii natti ta'e isin gaafachuun barbaada. Siyaasni qumaara waggaa baay'eedhaaf nu arrabsaa girrisaa nuun jedhaa bahanii har'a immoo gaafa jaraan waan barbaada jedhee taayyeen dhukkee irraa kaasee walirraa jarrillee taayyee suuraa marrootii wal keessa ka'anii Oromiyaa Amaarinyaa binnaaggarim ehee Oromoo bifa hullu oneegnu jechuu jalqabanii jiru jechuudha. Garuu abdii tokko natti mul'ata waan nama dhibu. Ani akka ilaalcha kootiin abdii guddaa natti mul'ata. Wanti immoo gaafa abdii natti mul'ate ka'e immoo abdii kana immoo bishaan jalaa obaasuu du'a hacee qofa. Yoo hidhamuun Jawaar lolli Tigraay irratti gaggeeffame wanti hariin qumaara jennee fudhanne Hacaaluun oo maaliif du'e? Yoo wanti kun hariinuu qumaara ta'e Jawaar hidhamuun lolli kun hariin Tigraay irratti gaggeeffame maal jedhame? Mala ittiin siyaasa deemsisanu yoo ta'e kan Hacaaluu siyaasa yookiin immoo qumaara jennee fudhachuu dandeenya kan jedhutu dubbii kana akkan taa'ee itti yaade sammuu kan kootiif natti ulfaannaan isinis warra nu dhaggeeffataa jiranu kana meegaafiin kun isinitti akkami wanti ilaalchi amma hedduu kana deemaa jiru adeemsi amma hedduu kana deemsifamaa jiru isinitti maal fakkaata kan jedhudha baay'ee tokko ulfaata. Yoo rabbi taasise jennaan wanti deemaa jiru kun qumaara ta'e jarri kunis Oromoodhaaf quuqama qabaatan yeroo dhihootti hayyoota keenya baasanii waa hundaanuyyuu ijoollee Oromiyaa keessatti haga yoonaa du'an dhiifama gaafachuudhaan maatiin lubbuu baateef kaasaa yookiin gumaa kaffalee
hundi jaraayyuu araaramanii akka jarri biyyattiin kun karaa fuulduraatti deemtu abdiin qabaan akka konkootti. Akkas yoo ta'een ala wanti amma deemaa jiru kun baay'ee tokko ulfaata. Dhugaan isiniin jedha baay'ee ulfaata. Dubbachuuf illee nama rakkisa. Ana akka kankootti dubbachuun natti ulfaata. Siyaasni lakkaa qumaaraddii kana sammuu nama dadhabsiisuudhaadha kan jedhu. Isinoo maal jettu mee koomentii jalatti yaada keessan nuuf barreessaa. Yoo rabbi wanta kana qumaara godhee nafxeenyaa waggaa baay'ee nurratti iyyaa turte lekkii galfamteedha Oromoon waliif galee biyyattiin itti fufte hedduu tokko nu gammachiisa. Garuu hin ta'an itti hin fakkaatu. Manaamni akkuma abbaan itti hikkate waan ta'eef akkuma itti hikkattan itti hikkadhaatii isinillee yaada keessan nuuf barreessaa. Kanuma isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan waa'ee artiistota mallaqa 750 fi miliyoona tokko Saaliyaa Saameetiif Leencoo Abdul Shakkur fudhatan irratti wanti jechuu barbaadu baay'ee waan nama gaddisiisu. Garuu wanti nuti komachuu qabnu hin jiru. Hin bitaman jechuus hin dandeenyu. Maaliif jennaan sirba baasanii waan jarri barbaadanu yeroo jarri barbaadanu keessa bu'eef jarri yeroo kanatti uummanni Oromoo itti mufatee jira. Jarri kun immoo haga ta'e Oromoo biratti Saaliyaa Saamees dhageettii qabdi. Sirba sabaaf sablammootaa hunda sirbite malee sirba sii keessatti kan Saaliyaa Saamii hunda dhaggeeffadheetiin jira. Wanti siin bilxiginnaa faarsite yookiin immoo paartii kana faarsite hin jiru. Waan Jawaar hidhame federaalizimii jedhan sana hunda federaalizimii sabdanneessummaa sanaaf iyyuu sirbiteedha. Akka kootitti wanti nuti qabsaa'aa jirru Oromiyaa tokko qofitti ijaaruuf otoo hin taane sabaaf sablammoonni hundi keessatti kabajamanii afaan hundi keessatti kabajamee afaan hundinuu keessatti kabaja argateedha. Kan Saaliyaa galatatu malaaf. Birriin kun iyyuu itti xiqqaata akka kan kootitti. Saaliyaan Saamii fudhattu nan rabsina artiistii keenya waggaa baay'ee gaafa uummanni Oromoo qabsoo hadhaa keessa jiru nu bira turte. Kan bicuusii nama gaddisiisu kan Leencoo Abdul Shakkur hin deeggaruun. Maaliif raayyaan ittisa biyyaa inni raayyaa jedhee sirbeef sun raayyaa ittisa biyyaa ilmoo ajjeesee ka'ee haadha irra teessisaa ture. Raayyaa ittisa biyyaa isuma abbaa kan keenya haadha kan keenya rashanaa ture malee haaraa miti. Kansaa siyaasaan wal qabata. Kan Saaliyaa Saamii garuu sirba Itoophiyaawii ibsu sirba federaalizimii waan sirbiteef kansii wanti itti nama duulchisu hin jiru. Sirbi Saaliyaa Saamiidha. Mallaqni isiidhaaf kaffalame birriin miliyoonni tokko itti xiqqaata. Otuu miliyoona 10 isiidhaaf kaffalame iyyuu nan guboon akka konkootti. Hin bitamte mallaqaan bitamte maaloodha jedhanii wanti isii irratti duulan hin barbaachisu. Maaliif tokkummaa Itoophiyaatiif sirbite maani daraaddaraa albannaatinaa baagar dhugaasiiti. Afaan torbaan sirbite jechuudha. Afaan torbamoo 8 sirbite. Tigiriffa qofittii keessa dhabamsiisuusitu baay'ee na gaddisiise malee. Amaariffaa, Somaaliffaa, Guraageenya waa hundaan sirbitee jirti. Nutis Jawaaris kan inni qabsaafii jiru Oromiyaa tokkotti deebisnee dhaabnaa otoo hin taane federaalizimii sabaaf sablammoonni hundi keessatti kabajamanidha. Mirgi sabaaf sablammoota afaanii hundi keessatti kabajamu deebisnee ijaarraadhaaf irratti otuu qabsaa'utiyyuu hidhame. Kanaafuu nutis maaliif Oromeeffa qofittiin sirbuu didde maaliif iyyuu afaan saba Itoophiyaa keessa jiran nuti sirbiteennee Saaliyaa irratti duuluun keenya sirrii miti hin jedha. Kanaafuu galatoomaa yaada kan koo isinis yaada keessan koomentii jalatti barreessaa.